Jira jirtu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irraa na daawwachaa jirtan. Akkuma beekamu chaanaala kanarratti sagantaa barnoota faayinaansiitii fi biizinasa akkasuma sagantaa qabiinsa maallaqaa dabalatee sagantaa barnoota diinagdee garaagaraa kan itti wal barsiifnuu fi yaada itti wal jijjiirruudha. Kanneen hanga ammaa subscribe gootan hundi keessanuu galatooma. Warri hanga ammaa immoo subscribe hin godhin subscribe godhuudhaan maatii teenya akka taataniin isiniin jechuu barbaada. Sagantaan keenya ka'arraa mata dureen keenya daldala xiqqaa tokko guddisuu keessatti gaheen gaggeessaan qabu wanti ijoon gaggeessaan lafa kaayuu qabu maal faadha. Gaggeessaan hoo akkamitti qolfii ta'uu danda'e? Akka fakkeenyaatti xayyaara fudhanne. Xayyaara kana mataan isaa paayilata yookaan qaamni oofusan mataa xayyaara kanaati. Duuba namni daldala tokko hundeesse mataa daldala kanaati jechuudha. Arraan tana dameen gurgurtaa, dameen gabayaa, dameen qabiinsa maallaqaa, dameen wantoota dhiheessuu qabduu input fi dameen wanta gurgurtuu hundinuu sumarra jiran jechuudha. Boru damee tana hunda horachuu ta'a daldalli kun guddate. Gaafa sanitti garee san guutuu walitti qabee bakka fedhan san bakka daldala san geessuu fedhu san geessuudhaaf wantoonni ijoon gaggeessaan beekuu qabu akkasuma godhee lafa kaayee irratti hojjechuu qabu maal faadha. Kan baay'inaan daldala hawaasa keenyaa keessatti mul'anne wantoonni kun isa sanirraa bal'inaan laalla jechuudha. So daldala tokko keessatti wantoota jahan jenne keessa tokkoffaan gaggeessaadha yookaan hoogganaa waan kanaati leadership kan jennuun. Duba jechuun wantoonni ijoon gaggeessaan raawwachuu qabu kutaa takkaffaa isaati waliin laallarraan tana jechuudha. Akka fakkeenyaatti mee isinumaan gaafii isin gaafadha. Gaafa dukkaana xiqqaa tokko bantan yookaan hoteela xiqqaa tokko bantan yookaan mana rifeensaa xiqqaa tokko bantan bakka itti banuu deemtan san yookaan bakka irraa ka'uu deemtan san beektan daldala xiqqaa kana hoteela xiqqaa yookaan mana rifeensaa xiqqaa yookaan ammoo hojii xiqqoo amma jalqabde tana eessa geessuu deemta? Yeroo hangamii geessuu deemta? Hanja'u if gaafachuu jechuudha. Soo duuba xayyaarri keenya suni Finfinnee irraa ka'eeti magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC qubataa jechuudha. Xayyaara kana namni bararsiisee achi qubsiisu paayilata yookaan garee fuula dura teessu waan kana ooftuutu jira. Injiinaroota isaa waliin dabalatee keessummeessitoota xayyaara keessa jiran waliin dabalatee jechuudha. Amma paayiletni kun mataa kanaatu xayyaara kana Finfinnee irraa fuudhee achi qubsiisa jechuudha. Soo ati ha daldala mana rifeensaa mana nyaataa haa jennu daldala xiqqaa tokko irra eegale daldala kana eessaan gahuu deemta? Hojiin gaggeessaa isiin takkaffaa fi jabduun eessaa ka'eetiti eessa dhaquu deema kan jedhu goolii yookaan galma ifa ta'e tokko lafa kaayuu danda'u jechuudha. Eessaa ka'eeti eessa dhaquu deema kan jedhu. Akkana jechuun gaggeessaan tokko ergama hojjettoonni isaa fudhatanii irra deemanii galma san bira itti dhaquu qaban yeroo itti dhaquu qabanitti bifa ifa ta'een lafa kaayee isii san irratti hojjechuu fi hojjechiisuun hojii isaa jalqabaati jechuudha. So galma ifa ta'e san gaafa lafa kaaye achi dhaquudhaaf tarkaanfiin tokkoffaa ergama daldalaa qabaachuudha. Kanaaf gaggeessaan jalqaba irratti goolii isaa san galma isaa san bira dhaquudhaaf ergamni daldalaa kan inni qabu maal fakkaata? Ergama daldalaa jechuun maal jechuudha? Ergama daldalaa kan ifa ta'e lafa kaa'uu danda'uu qaba jechuudha gaggeessaan. Ergamni kun yoo waan ifa ta'e hin taane waan akka reediyoo xaabiyaa shiish jedhu taate qaamni si wajjin deemu san yookaan atummaan mataan keetu ergama keessan irraanfatteeti haratti dhaabdaa jechuu waan kana. Kanaaf ergamni paayiletaatii fi garee isaa ergamni qaama xayyaara ofuusanii fi gareen isaa xayyaara kana Finfinnee irraa fuudhanii Waashingtan DC qubachiisuudha. Kanaaf ergamni isaanii yeroo hangamitti akka achi dhaquu qabanii fi eessatti akka deemuu qaban sirritti bifa ifa ta'een beekan jechuudha. Deemsa isaanii kana keessatti bu'aan ikoonomiidhaan isaan arkatan yookaan dhaabbanni isaanii arkatu maali? Maaliif ammas achi dhaquun isaan barbaachisee dubbiin bakka kana jirti jechuudha. So kanaaf gaafa ergama biizinasaa lafa keessu
ergamni biizinesaa keessun tokkoffaa specific economic objective bu'aa diinagdee ifa ta'e tokko bu'aa faayinaansiidhaan wal qabatee jiru kan ifa ta'e tokkoo fi maaliif ergamni sun akka barbaachise waan sadeen kana ergamni tokko if keessatti qabaachuu qaba jechuudha. Yoo wantoonni sadeen kun bifa ifa ta'een keessaan mul'anne ergamni kuni ni irraanfatama. Namuu ergama deemuuf san irraanfateeti, atummaan mataan kee ergama deemtuuf san irraanfateeti daldalli sun karatti hafaa jechuudha. So kanaaf ergamni fakkeenyaaf ammaati mana hoteelaa tokko qabda gaggeessaansii ergamni kee fakkeenyaaf waggoottan lamaan as deeman kana keessatti maamiloota kiyya gara 10,000tti ol guddisuun qabaa jetta. Waggaa lama keessatti maamila kee ol guddisuun ergama keeti. Asirraa bu'aa diinagdee harkattuutu jira ol guddina maamilaa kana keessatti. Bu'aan diinagdee irraa harkachuu dandeessoo maali kan jiru bifa ifa ta'een lafa kaayuu. Inni biraawoo maaliif ergamni kun si barbaachise? Tokkoffaa namni hundi nyaata bareedaa isaan malu gatii madaalawaan harkachuun mirga waan ta'eef maamiloota kiyya waggaa lama keessatti baay'isuu danda'uun qaba jettee sababa kana dhiyeessite jechuu akka fakkeenyaatti. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo gaggeessaadhaan wal qabatee kutaan tokkoffaan kana fakkaata. Torbee dhufu kutaa lamaffaan hanga walitti deebinu subscribe fi like godhuun dagatinaa yaada yoo qabaattan nuu kaayuun dagatinaa hanga suu bakkuma jirtanitti. Peace.